Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App. Video haaraa takka isinii qabadhee dhufeen jira. Video kanaan dura dabarse takka irratti namoonni baay'een keessan gaaffii na gaafataa jiru. Akkasuma settingii YouTube tokko jijjiiramee jira. Wanni jijjiirame kun maalinni isa jedhus waliin ilaalla jechuudha. Akkasuma YouTube sobe moo YouTuberatu sobe isa jedhus waliin ilaalla jechuudha. YouTube seera haaraa tokko baasee ture. Seerri inni baasee bultii 29 Juulaay 29 booda namni takka subscribe isaa dhofkachuu hin danda'u. YouTube'n ifa godhaa jedhee nuuf himee ture. Video sana isin biraan geenye ture. YouTuberoonni baay'eenis irraa dalaganii jiru. Starting on July 29, 2022, channel will no longer able to hide their subscriber count on YouTube. Guyyaa 29 Juulaay irraa eegalee YouTuberiin subscribe jara dhofkachuu hin danda'anii waan jedhu jechuudha. Settingii xiqqoo as jirtu kanarra tuuqxanii yeroo keessa seentan general channel upload permission jedhee fida. Channel isii jedhurra seentanii duraan jechuudha mata duree sadii isinii fida. Basic info of advanced. Advanced settingii jala galuudhaan advanced irra yeroo seentan channelin kun dhimma daa'immaniiti moo miti isa jedhu irraa sirreeffattu. Akkasuma subscribe keessan asirraa dhofkattu ture duraan. Amma garuu warroonni dhofkatan yoo subscribe mul'ifachuu fedhanis dhofkachuu hin dandayan. Maaliif YouTube'n settingii isaa jijjiiree bakka silaa irraa subscribe dhofkatan sana achi kaasee jira waan taheef jechuudha. Bakka silaa subscribe irraa dhofkatan sana kaasee jira jechuudha. YouTube'n yoomii qabee gaafa 29 bultii 3 yookaan 2 dura kaasee jira bakka sanaa jechuudha YouTube'n. Kanaafuu warri haaraan barnoonni isaa duraan barsiifamee ture. Subscribe dhofkachuu barbaadan kanaan booda dhofkachuu hin dandeessanii jechuudha. Akka namni subscribe meeqa akkasiin qabdanne hin agarree gochuu hin dandeessan jechuudha kanaan booda. Kana jechuun seerri YouTube'n baasee hojiirra ooleera jechuudha. Kan warra dhofkatee jirus yoo mul'ifachuu fedhe mul'ifachuu hin dandayu. Maaliif settingii isaa bakka sanaa kaafamee jira jechuudha. Disable interest ad fi caption qofa kan bakka sana jiru. Sanaan ala namoonni dhofkachuu barbaadan kanaan booda dhofkachuu hin danda'ani. Namoonni dhofkatanii jiran mul'ifachuu yoo barbaadanis mul'isuu hin dandayan. YouTube'n update haaraa mataa isaatiin yoo fide mul'ise malee jechuudha. Haganni fide mul'isutti eeguudhaan ala. Warri haaraanis immoo ni dhofkanna jettanus dhofkachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu YouTube'n sa'aatii isaa fudhatee warra dhofkatee jirummoo haganni ifa baasutti eeguudha jechuudha. Haganni update godhe. Settingii isaa achi jijjiiramuu isaa hundi keessanuu beekuu qabdu jechuudha. Bakki subscribe irraa dhofkatan yookaan irraa mul'ifatan achi kahee jira jechuudha. Kana jechuun seerri inni bara 2022 Juulaay 29tti ifa baasee ture hojiirra oolee jira jechuudha. Sababni inni kana godheef namoota baay'eetu YouTube maqaa namaatiin maqaa namoota bebbeekamaatiin banachuudhaan YouTube jara maqaa namoota bebbeekamaatiin banachuudhaan subscribe jara dhofkatanii nama walirkaa gataa jiru jechuudha. Kanaaf YouTube'n akka jarri subscribe ofii hin dhofkanne godhee jechuudha. Kanaafuu warri ammallee hiriyoota keessaniif warra isin hordofaa jiru YouTube banatee isin hordofaa jiru maatii hin taane ammallee bakka kana nama isin hordofaa jiru ilaaltanii nama YouTube banatee isin hordofaa jiru ilaaltanii ammallee maatii ta'uu fi dagachuu hin qabdanuu jechuudha. Dhimminni inni guddaan kan inni subscribe sana mul'isuu fedheefiga namoota maqaa namaatiin namoota gurguddata yookaan immoo namoota beekamaadhaan chaanaalii jaraa banatanii dhimma jaraa tokko tokko duuba jaraarra gadhiisuudhaan chaanaalii ofii namoota guddifachuu barbaadaniif carraa sana itti cufee jira jechuudha YouTube'n. Kanaafuu maqaa namoota bebbeekamaatiin YouTube irratti nagaduun hin jiru jechuudha. Kanaan booda subscribe'n nama hundaatu ni mul'ata. Abbaan originaalaa sunis ni beekamaa jechuudha. Garuu yoo subscribe'n dhokatee jiraate isa kamtu originaalaa isa kamtu feekiidha inni jedhu addaan bahee beekuun namaaf hin galu jechuudha. Kanaafuu abbuma fedhe hordofaa oolaa jechuudha namni. Sababa kanaatiif inni guddaan kan YouTube'n subscribe akka hin dhofkatamnes dhorkee jechuudha. Steppiidhaanis warra hin dhofkatin warra subscribe jaraa hin mul'ifatin gadi baasaa jechuudha. Kanaafuu sanaan booda eenyu akka originala ta'e eenyu akka maqaa feekii fayyadamaa jirus YouTube'n addaan baafatee beekuu danda'a. Kanaafuu warri subscribe keessan dhofkattanii jiraattan eeggadha ni banamaan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Barnoota itti aanu walitti deebina.
turtii gaarii.